Ilmoon isin asirratti arguu jirtan tun mana isaanii karaa duraatitti kubbaa taphatu jirti. Osoo kubbaa taphatu jirtu kubbaan makiinaa jala jalaa seene. Makiinaa jala gaggodattee fudhatuudhaaf yaaltee osuma kubbaa fudhatu jirtu ummaanis karaa fooqii karaa gubbaarraa gata garte. Wayyaa ilmootiyya maal achi jalaa gooteetten illeen dhageessu ilmoon. Boodarra osuma ilmoo laalu jirtu shifeerticha makiinaa seene. Ka makiinaa oofuudhaa qulfiidhaatu deemu agarte. Ni lallabde. Ni lallabdee dhaga'uu dhabee waylaal ummaa hanga gaarii. Akkasuma fiigaa itti karaa sawwaaqaa qotte. Dhaabi makiinaa jetteen. Achi akkasi makiinaa dura naannoote ilmooti ajjeeftee na ajjeefta jettee walumarratti makiinaa keessaa gabbu'ee miyyoo isii fudhatte isiinis akkuma miyyoo isii fudhattetti miyyoo fi qaqqabde. Ati maal as jalaa goota yaa ilmooti jetteen. San booda sawwaayitichilleen ati ilmoote hin qabattu hin jabeeffattu jaan. Isiin tana hunda hin dhageessu eega ilmoo fi qabuudha way haadha gaarummina isii. Achiin booda hoo ati gizee makiinaa ooftu re'eenis jala seentii ilmoon namaatti akka ilmootiyyaa jala seentii makiinaa gizee ooftu dura dursoo waa jala laaltu malee hin oofin jetteeni anquba hin qabu ilmoo as jalatti makiinaa oofuuf hin deema jeeninnis san booda achiin akkasitti wajjin haasawanii way gaarummina haadhaa yoo haadha qabatte rabbi siif umrii haa dheerisu yoo hin qabaanne immoo jannataan siif haa qananiisu saniifuu haadha teessan qabaannaan jabeeffadhaa way carraa keessan.